الشما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبطلت channel يوتيوب يكون channel يوتيوب نسرو بيزنس مان يخلي مو نسرو أباوجيتي فاميلي وانت يا جماعة بازارتين مشالي هدو ساجراني مشالي هدو وان ببريدا وان تكرر كاسي هم غرقودات وان تبربادن كمو غتي مدالا وان غتي بريدا دان كسمهم وسو غتي نسا سوق أوجينو كوالكتا توستيمو مشالي سوق الرات خراس البانا غتي وندن hedduu faamilii keessanis ta'e ofii keessanii laas jiraatanii daftanii argatuu hin dandeenye bakka tokkotti qindaa'anii qophaa'anii argatanii kanaaf namoonni meeshaalee kanneen barbaadan karaa salphaadhaan karaa gartee baazaara kanarraa argachuu ni dandeettanii yoo mootiyyuu faamilii yookaan maatiiwwan waan kan isin dhiyeessuu danda'an yookaan isin bituu danda'an kan hin qabaanne taate nu gaafadhaa gatii madaalawaa ta'e isin binnee isin dhiyeessina transportation yoo meeshaa biraa nu biraa qabaattan meeshaalee nu biratti hojjetaman yoo qabaattan isa wajjin bakkuma tokkotti isinii feena yoo immoo gartee meeshaalee kan nu biraa ajajatan kan hin jiraanne ta'e immoo transportii meeshaan kun ittiin isin bira gahu qofa kaffalachuudhaan karaa salphaadhaan gartee meeshaalee kana of biraan gaachuu kan mana galfachuu dandeessan jechuudha. Saaniiwwan zirgiiwwan adda addaa akkuma agartan kanatti babbareeda ta'an sadarkaa garaagaraatiin gatii garaagaraatiin ni jirani. Oovniiwwan yookaan immoo furuunni akkasumatti immoo garaagaraan ni jira. Kasalmaan dajaawwan zabanaawii ta'an ni jirani. Burcuqqoowwan bishaanii gartee jookiiwwan isaanii guutuu wajjin ni jirani. Burcuqqoowwan bunaa burcuqqoowwan shaayii gosa garaagaraatiin baay'ee babbareedoo ta'an akka gaariitti babbareedanii qophaa'anii jiranii akkuma agartan kan jechuudha. Waan adda addaatu jira walumaa galatti baazaarii kanarraa meeshaalee hedduu argachuu ni dandeessanii meesiinii wanta nafaa ispeeshaalii wallaahi bexaam nu mi'aamamurut akka nam tokkootti akkasuma immoo meeshaa karaa salphaadhaan shaaworii ittiin seenuu dandeessan kan dhingadda yuutuubira gadi isinii fureessan kun fakkeenyaaf yaaliidhaaf jedhee ani ofii kiyyaa tokko itti fayyadamuudhaaf gartee akkaataa kanaan roottoo keessa gadi kaa'ee zan yeroo tokko qofa press goota ofuma isaati gartee bishaan kana waraabee haala kanaan shaaworii keessatti wanni ta'a jechuudha. Girgiddaa yookaan gidaara irratti waan ittiin hidhamu qaba ofii isaatii ittiin hidhama isin baaldii keessan qofa fiddanii bishaan baaldiidhaan fidattanii jalaan inni motora qaba motora san qofa bishaan keessa keettanii bakka shaaworii keessan ongodhuudha bakka sana jechuun bantanii fayyadamuudha. Akkasuma gartee distiiwwan kanneen illee distiiwwan baay'ee babbareedoo ta'an isaan kun immoo gatiin isaanii qinnaashidha hin babbareeda maashina shunkurtaa istoofiiwwan garaagaraa gallaayawwan yookaan immoo maal jettanii kan bishaan ittiin ho'ifatan kan ila kun kan makarajii fakkaatu kun ifaa gallaayaadha baay'ee bareeda saaniiwwan kun immoo seeraamikaa kan waxii ittiin dhiyeessanii sadiin bifti isaa warqaamaa fakkaatu kun immoo tuyyuu ittiinis bilcheessuu ni dandeessan baragaraachilla istoofirra keettanii istoofirratti yookaan furuun irratti ittiin bilcheessuu ni danda'ama waan isin ajaa'ibu keessa ofii olaaltaan burcuqqoo shaklaadha garuu mootuyyuu kan cabuu hin dandeenye jechuudha wallaahi bexaam nu mi'aamuro bexaam itti babbareedaadha jechuudha siiniiwwan kun irra deebiidhaan akkuma agartan kanatti haala kana fakkaatuun babbareedaadha distiiwwan seeraamika ta'an gartee kan immoo wanni qabachuu hin dandeenye yookaan ofirratti zaaguu hin dandeenye jechuudha akkasii hedduun isaanii jiranii feermuuziin immoo haala kana fakkaatuun feermuuziiwwan babbareedoo maashinoota buna handaa kan xixiqqoo kan mana keessatti gartee buna ittiin daakatan jechuun feermuuziiwwan immoo kalariiwwan gosa garaagaraatiin gatii madaalawaa ta'een abbaa liitira tokko tuqaa shanii abbaa liitira lama haala garaagaraatiin qophaa'anii kan jirantu jira maashiniiwwan shunkurtii akkasii maashinii bunaa akkasii maashina foon ittiin daakan dirasii jechuun waan garaagaraa ooveniiwwan every maashina daabboo yookaan maal jettanii baatiraa gartee baatiraa gatii salphaadhaan eelee zabanaawii fakkeenyaaf kan tiktook irratti argaa turtan sana yookaan immoo yuutuubiin karaa garaagaraatiin ilaalaa turtan eelee baay'ee bareedaadha sokkeetti qofa sakka'uudhaan waan akka faxiiraa yookaan xoroshoo haphii kanneen waan akka biddeenaa killee achirratti every nagar waan baay'ee ittiin hojjetuu kan dandeettan waan baay'eetu jira eeleewwan sunis karaa salphaadhaan asuma argachuu ni dandeessanii yoo bitachuu barbaadan immoo kallattiidhaan nu dubbisuu hin dandeettanii ani isiniif bituu ni danda'a jechuudha immoo eeleewwan noormaalii kun haala kanaanis qophaa'an kan daabbootis kan biddeenaatis isaan kanas namoonni barbaadan karaa salphaadhaan anuma bira argachuu ni dandeessanii isaan kunis nu biratti ni argamu jechuudha akka waliigalaatitti. Kanaaf walumaa galatti namoonni meeshaalee kanneen dhiyeeffachuu barbaadan meeshaalee kana kanneen fakkeenyaaf kan ajajamnee dalagamee nu bira jirus ni jira kan magaalaa dheeraa geeffaman kan biddeenaatis kan daabbootis jechuudha. Kanis kanneen waan akka kanaatis kanneen barbaadan yoo jiraattan karri keenya isiniif banaadha ajajachuu ni dandeessanii isinii hojjechiisnee of biratti isinii qopheessinee itti gaafatamummaa fudhannee isiniif ni dhiyeessinaa jechuu akka waliigalaatitti inshaallah. Maayis immoo eeleen kun immoo kan isiniin jedhu sun fakkeenyaaf jechuun sokkeetti isaa sakkaatanii yeroo kaan immoo akkuma boorsaatti harkattis qabatanii deemuu ni danda'ama. Inchiin isaa 46 bal'inni isaa jechuudha. Bal'inni garaa isaa seentimeetirii 46 kan dheeratu yookaan kan bal'atu jechuudha. Kan sanii gadi illee ni jira kan bal'inni isaa sanii gadi taayimarii yookaan immoo daqiiqaa ittiin kan ofirraa qabu ni jira noormaalii kan hin qabnes ni jira. Akkas jechuun istoofiiwwan akkanaatti illee yoo barbaadan immoo gamanumaan karri keenya banaadha. By the way istoofiiwwan kun ammas na bira ni jiran jechuudha asumatti.
ajajaan hojjechiifnee nu bira jira mana keenya keessa jira jechuudha. Namoonni immoo gartee waan akkanaa kanneen istoofiiwwan akkanaa kanallee barbaadan istoofiiwwan noormaalii kan biyya Chaayinaa kan alarraa galan kanas kanneen barbaadan akkasuma gartee kun furuun akkanaa kanneen sadarkaa garaagaraatiin koofistiima kanallee yookaan gartee kaabun ittiin danfisan kana jechuudha. I think ni beeytan jedhee yaada akka kiyyatti koofistiimiin kunillee koofistiimii baay'ee bareedduudha. Jalatti bunni kara jalaa kanatti naqama waan itti naqamu qabu bishaan illee jaluma kana naqama. Yoo immoo ofumaa isaatii gartee cuunfee ol xallalee of keessa ol deebisee irratti gara olii kanatti immoo maal hambisa buna qulqulluu ta'e irratti hambisee gattaan isaa jala kanatti hafa jechuudha. Kan isiniif ibsuun nan barbaachisu ni beeytanii walumaa galatti meeshaalee akkanaatis yoo barbaadan maayis ooviniiwwan kanneen illee yoo barbaadan karri keenya banaadha gatii madaalawaa ta'e gatii baay'ee madaalawaa ta'e gatiin suuqarra jiruu fi nu bira ittiin argattan garaagaraa jechuudha walii galatti. Eeleen isin jedhee sun immoo kan fakkeenyaaf eelee tana ni beeytanii maqaa garaagaraatiin jirti fakkeenyaaf kun aardoodhaani aardoo kana yoo xiqqaate amman tana gara isii 3-4 nu bira jira jechuudha. Karaa salphaadhaan gartee tiiktookii irratti agartanii jirtan jedheetii yaada fakkeenyaaf isii tana. Kanaaf eelee kanniinis yoo barbaadan baxxaam eelee baay'ee zamanaawiidha eelee baay'ee bareedduudha. Kanaaf meeshaalee kanneen yoo barbaadan karaa salphaadhaan eessa arganna namoonni jettan karaa salphaan nu bira argachuu dandeessan. Ammaayis immoo kasal maandajaa kana dheengaddas isin himeen ture kasal maandajaa baay'ee bareedduudha. Kasala saalaan qusata ammaayis immoo baay'ee sibiila xankaarraa irraa hojjetamuun isaa adda isa taasisa. Daaraa isaallee daganaa masaabiyaa qaba keessaa fuutaniituma gattan jechuudha. Innaa kasal maandajaa baay'ee aarifii yookaan bareeddu taate wayiiti. Kasal maandajaan kunis ammas nu bira ni jira. Akkasuma namoonni isa barbaadanis yoo jiraatan dubbisuu dandeessanii ammaas immoo istoofiin kun immoo istoofii baay'ee bareedaadha. Istoofii dhuma noormaalidha abbaa ija afuriiti walumaa galatti bantuun isaallee afurii afranuu bakka tokko shatti wal bira fayyadamuu dandeessanii akka isiniif tolu haala isiniif mijatuun karaa salphaadhaan fayyadamuu dandeessan jechuudha. Duraan kan isinillee anillee isinillee kabeetan istoofiiwwan abbaa ija lamaati fakkeenyaaf akkana noormaala chaayinaa biyya alaa kana ta'e jechuudha. Amma garuu abbaa ija afuriitiin jechuudha. Kajiru. Innaa fakkeenyaaf siiniiwwan bunaa immoo siiniiwwan babbareedduu mimmiidhagoo ta'an kanniinis yoo barbaadan karaa salphaadhaan ammaas immoo isaan kanallee I think kanaafaa biyya Arabaatitti isintu beekanu caala saahaniiwwan kanallee jechuu kiyya akka waliigalaatitti isaan kanas yoo barbaadan karaa salphaadhaan nu biraa argachuu ni dandeessanii gatiin isaanii madaalawaa gatii ta'een maaf an ofii kooti yoonni hin jedhu daldaltootuma isaan irraa isinii fuudhuudha. Garuu yoon fuudhu gana gatii takaraakkaree jechuudha. Gatii takaraakkaree isaanis kastamara waan hin ta'eef jecha ifaniif otoo baazaarii nu jiraatu baatee finfinnee irraa kallattiin isin ergisiisuu ni danda'a. Ammas wanti kun immoo akkuma agartan kana wallaahi liitira 1.5 liitira 1.5 waliigalatti gara liitira 4.5 qabata. Dhugaatiiwwan gosa garaagaraa gara tokkoon kineettoo gara tokkoon birzii gara tokkoon bishaan waan barbaadan itti naquu ni dandeessanii makarajii kanallee shuuf makarajii baay'ee bareedaadha. Siiniiwwan isaatis akkasumatti baay'ee babbareedoodha. Kanaaf makarajii kanallee yoo barbaadan karaa salphaadhaan argachuu ni dandeessanii gatiin isaallee baay'ee madaalawaadha. Gartee qulqulleessee baasa waliigalaatitti jechuu kiyya. Kanaaf isallee yoo barbaadan karaa salphaadhaan gaafatuu ni dandeessanii. Eelee kana kun ammallee irra deebiidhaan wanni viidiyoo isaa isinii qopheesseef tarii karaa tiiktookiitiin yeroo baay'ee argaa turtan jedheetii yaada haala salphaadhaan. Kanaaf በጣም ሞደርን የሆነ ዘመናዊ የሆነች ምጣድ ናት ወሊገለጥ jechuudha. Meeshaalee akka kanaa kanallee yoo barbaadan waliigalatti kuno biddeena hojjechuudhaaf ogummaa jabaayyuun gaafatu kanarratti lixii kan keetti neexeetumaan bitamee ergatti yoo sii sochoofte ofumaanuu inni biddeen ta'ee baa jechuudha. Mazoora haalan qabadhee zoorsuu hin danda'u biddeen kiyyeen tabalaashaa jettee wanni yaaddoftuuf hin jiru obboleessa kiyya obboleettii tiyya. Kana gaa inshaallah yoo barbaadan walumaa galatti karaa WhatsApp na dubbisaa isiniin jedha ulfaadhaa galatooma.